Magaalaa Finfinneetti sababa baay'ina uummataa guyyaa guyyaan dabalaa jiruun dhiyeessiin bishaan dhugiitii barootaaf rakkoo ture. Kana bu'uura irraa hiikuuf hojjechaa kan jiru bulchiinsi magaalattii maddoota bishaanii haaraa babal'isuu kanneen turanis humna dhiyeessii isaanii dabaluu fi bishaan lafa jalaa sirnaan itti fayyadamuu irratti xiyyeeffannoo guddaan baajata ramadee hojjechaa jira. Hojiilee gammaatti hojjetamaniinis rakkoon dhiyeessii bishaan dhugiitii akka magaalattiitti jiru dhawaatan furamaa jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee piroojeektii bishaan dhugiitii guyyaatti meetir kuubii 60,000 fi guyyaatti balfa dhangala'aa meetir kuubii 20,000 qulqulleessuu eebbisiisuun tajaajila eegalchiisaniiru. Magaalaa Finfinneetti piroojeektoonni hedduun tajaajila hawaasummaa fi diinagdee kennan adda bahanii xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jiru jechuun kantiibaa Adaanech wayita piroojeektii kanneen eebbisan haasaa taasisaniin himaniiru. ከተማ ማለት የህንጻ ጫካ ብቻ አይደለም. Magaalaa jechuun kan gamoon itti heddummaatu qofaa osoo hin taane qilleensa qulqulluu kan qabdu, dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu, naannoo fayyaalessa, sirna balfa dhangala'aa dhabamsiisu ammayyaawaa fi kanneen kana fakkaatan kan guuttattee fi qabdu bakka jireenyaa filatamaa jechuudha. Istiraateejii magaalaa keenyaas isa tokko kan biroo irraa adda baasanii ilaaluu osoo hin taane walitti hidhamiinsa kan qabu piroojeektoota hedduu tajaajila hawaasummaa fi diinagdeef kennan, misooma kooriidarii, misooma qarqara laggeenii, sirna dhabamsiisa balfa dhangala'aa, eegumsa naannoo, carraa hojii uumuu fi magariisummaan magaalaa mul'atni guddaan qabamee fi hojjetamaa jirudha. የከተማ ውበትና መሰል ስራዎች የአንድ ታላቅ ራዕይ አካል ናቸው። magaalattiitti xiyyeeffannoo waliin gahinsa bishaan dhugiitii qulqulluuf kennameen guyyaatti bishaan meetiri kuubii 900 ol lammiileef dhiyeessuun danda'amus kantiibaa Adaanech dubbataniiru. የመጠጥ ውሃ እጥረት rakkoon bishaan dhugaatii ariitiin furamuu akka qabu itti amannee xiyyeeffannoo guddaan hojjechaa turreerra. Gama kanaan bu'aa guddaanis argameera. Jijjiiramaan dura magaalattiitti dhiyeessiin bishaan dhugaatii guyyaatti meetir kiubii 500 fi 25 ture. Tulluu guddoo laga daadhii marsaa lammaffaa naannoo mana waliin jireenyaa Barakat Boolee Arraabsaa fi naannoo biroo dabalatee bishaan lafa jalaa bal'inaan fayyadamnee ammatti hangi guyyaatti bishaan dhugaatii dhiyeessaa jirru meetir kiubii 900 fi 10,000 gaheera. Piroojeektiin haaraan eebbifame kunis guyyaatti bishaan dhugaatii meetir kiubii 60 maddisiisuu danda'a. Kunis dhiibbaa lammiileerra ture hedduu kan furudha. የበርካታ ነዋሪዎችን ጫና እንደሚቀንስ እምነት አለን። bara haaraa kanattis piroojeektii guyyaatti bishaan qulqulluu meetiri kuubii 100 fi 30 maddisiisuu danda'u ijaaruuf karoorri qabamuu kantiibaa Adaanech himaniiru. በቀጣይ በጀት ዓመት baratti aanutti guyyaatti bishaan meetir kiubii 100 fi 30 maddisiisuu kan danda'u piroojeektii guddaa tokko hojjennee tajaajilaaf oolchuuf hojjechaa kan jiru ta'uu yoon ibsu gammachuudhaani. Magaalattiitti piroojeektoonni hojjetaman kamuu fayyadamummaa lammiilee kan mirkaneessan waan ta'aniif qulqullinni isaanii ni hordofama. Saffisaan akka hojjetamuuf garuu hundi keenya tumsa nurraa eegamu bahachuu qabna. ሁላችንም ርብርብ ማድረግ ይገባናል። magaalaa Finfinneetti sirna dhabamsiisa balfa dhangala'aa ammayyaawaa ta'e diriirsuu fi qulqullina naannoof xiyyeeffannoon addaa kennamee hojjetamaa kan jiru ta'us kantiibaa Adaanech haasaa taasisaniin eeraniiru. በቂና ዘመናዊ ፍሳሽ የማስወገድ ስርዓት akka magaalaa teenyaatti sirna dhabamsiisa balfa dhangala'aa gahaa fi ammayyaa'aa ta'e dhabamuun rakkoo hundeen gadi fagaate akka ture hundi keenya ni beekna. Barootaaf laggeen magaalaa teenyaa balfa dhangala'aa fi gogaan guutamuun fayyaa lammiilee irratti dhiibbaa uumaa turaniiru. Rakkoo kana bu'uura irraa furuun sirna dhabamsiisa balfa dhangala'aa ammayyaawaa ta'e diriiruu fi qulqullina naannoof xiyyeeffannoo addaa kenninee hojjechaa jirra. Gama kanaan piroojeektiin eebbifame kun karaa adda ta'een teekinooloojiitti kan fayyadamuu fi baajata guddaa itti ramaduun kan hojjannedha. ትልቅ በጀታችንን የመደብንበትም እንደሆነ ልብ እንላለን። magaalaa Finfinneetti piroojeektii balfa dhangala'aa qulqulleessu buleeyyii fi haaraa eebbifame kanneen dabalatee guyyaatti balfa dhangala'aa meetir kuubii 200 fi 53 ol qulqulleessuun kan danda'ame ta'us kantiibaa Adaanech wayita piroojeektiiwwan kanneen eebbisan haasaa taasisaniin dubbataniiru. በ2009 በጀት ዓመት bara 2009 hangi balfa dhangala'aa qulqulleessuu magaalaan teenyaa guyyaatti meetir kiubii 20 hin caalle ture. Inni har'a eebbifame kun qofti guyyaatti balfa dhangala'aa meetir kiubii 20 qulqulleessuu danda'a. Abbaa warraa 200 tajaajila kenna. በቀን 253,000 ሜትር ኩብ በላይ መድረስ ችለናልና ሁላችንም እንኳን ደስ ያለን ማለት እወዳለሁ።